Akkam jirtu daawwattoota koo, ani nagaadha. Har'a karaa salphaa ta'een fiilmoota garaagaraa, fiilmii, muuvii, Netflix, muuviyoota garaagaraa kan siireesiis ta'an yookiin immoo muuvii gabaabaa kan yeroo tokko qofa ilaalluufis ta'u, fiilmii tokko yookiin immoo kan akka diraamaas ta'uu danda'a. Kan itti karaa ittiin buusnu karaa salphaa mana fiilmii deemuun ta'uu hin barbaachisiin, daawunloodarii ta'uu hin barbaachisiin, teelegiraam bootii itti fayyadamuun qofa akkaataa itti buusnu isinitti agarsiisa. Teelegiraam bootii sarchi baarrii irra deemnee jalqaba TV series jenneet TV series boot jennee innaa sarchi goon gubbaa irratti kan nuuf fidu boot isa jedhu ishee kana cukaasna jechuudha. Kanaafuu start jennaan. Start jennee siireesii fakkeenyaaf fiilmoota akka diraamaa ta'an yoo barbaannu siirees jennee tuqna amma Z'tti jira. ABCD up to Z jira. Fakkeenyaaf A irratti fiilmoota isaan kanatti jira. Kan barbaanne filannee siizinii isaatiin buufachuu dandeenya. Inni biraa immoo muuvii fakkeenya muuvii normaalii muuvii tokko ilaaluu barbaannu immoo muuvii keessaa isa jedhu tuqna fiilmii tokko buufachuu dandeenya. Maqaa isaa sarchi gooneet yookiin immoo kunoo ishee kana ishee siirees jettu ishee kana tuqneet ishee gubbaa ishee kana tuqneet akkuma arginu kanaafuu azar isa jedhu keessa galla. Azar naannoo wantoota akkana nu fidaa fiilm siirees animeet namni jedhama. Kanaafuu fiilm siirees yoo barbaanne fiilm siirees keessa gallee waan na barbaanne filannee buufachuu dandeenya. Kana fakkeenyaaf termineetar yoo barbaanne haala kanaan buufachuu dandeenya. Hordofaa galatoomaa.